ከንግድ ባንክ ነው ያልከኝ? ሙሉ ቁጥ ምን ልታስተካክሉ ነው? እዚህ ጋር የመረጃ ኦዲት ለማስተካከል እየሞከርን ስለሆነ መረጃዎች እንዳይዛቡ ሰርቨሮች አፕዴት እያደረግን ስለሆነ የአካውንት ቁጥሮችን ነው። ሰርቨር አፕዴት እያደረጋችሁ ስለሆነ ሰርቨር እያስተካከልን ስለሆነ መረጃ ከአንድ ሰርቨር ወደ ሌላ ሰርቨር አፕዴት እያደረግን ስለሆነ ወደ አዲስ ወደ መጣ ሰርቨር ያው ቁጥሮች እንዳይሳሳት ያው እዚህ ጋር ልንመዘግበው ነው። ኦኬ። ግን እኮ ዛሬ ቅዳሜ ነው ቀኑ። አሁን እኮ ሰዓትም በዚህ ሰዓትም እኮ አይሰራም እንዴ? በዚህ ሰዓት ደውሉ ቻላችሁ? ይሄ ከዋናው ግን ንግድ ባንክ ነው ያኔ መቤት ከዋናው ቅርንጫፍ ነው። እኛ የኮምፒውተርና የመረጃ ሰራተኞች ነን። የክፍያ ማዕከል ሰራተኞች አይደለንም። የክፍያ ማዕከል ሰራተኞች ናቸው እስካሁን ሰዓት ድረስ የማይሰሩት እንጂ እናንተ ትሰራላችሁ። እኛ እየሰራን ነው መቤት። ኦኬ። ስለዚህ አሁን በሰጠኝ መረጃ መሰረት ምክንያቱም እኛ ከመንግስትም እንደዚህ አይነት ችግሮች እየተፈጠሩ ስለሆነ ጥንቃቄ ሰማር ከፉኔ ከበተምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ወርደፍቶታ ኦብሲያምቦ ጀለተርገምተኒ አከም ጅርቱ ፈያ ከሰኒ አኑ ብሌቲን ከሰ መነን ጅርጉ ሰፈረን ጅርጉ ከሰቲ ነጋ ጉቱን ቀባ ሰነጋ ኬኝማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፍገለና ታው ይቹ ጃለደ አከስማ ወርደፍቶኒ ኦብሲያምቦ ጀለተርገምተን እንዱምቲ ከሰኑ ብየ ከሳፊ ብየ አላ ወር ጅርተኒ እንዱምቲ ከሰኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ አወረ ነብከ ዳበቻ ጅርተኒ ወረን ቪዲዮ ከየዳወቻ ጅርተኒ ሲቲ ሶሉቲ ሲቲ ባዱሲ ጉዳ guddaa galatoomaa eebbifamaa waaqayyoon na eebbisu jechuun jaalladha. Arras immoo wanta tokko wanta baay'ee ariifachiisaa tokko isiniif qabadhee dhufee jiran isiniin jedha. Viidiyoo kana ilaaluudhaan dursa Abeet! Oye! Maali beebi? Fidi! Fidi beebi! Oh! Oh, man. Ifama guddaa joko yani nawanna waamin isiniin jedha. Like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbataan isiniin jedha. Wanta tokko immoo wanti naaf isiniif fidee dhufee baay'ee waan hariifachiisaadha waan anna irras gahee beekudha jechuudha. Achumaan iyyuu isayyuu sa'aatii hin qabu sa'aatii misaaf jedhutti misira keessaa guuraa isiniif taasisuu barbaadeen isiniin jedha. Kanaaf maalidha hoo jettan innis yani viidiyoo kana ilaalchuudhaan dura like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbataan isiniin jedha. Innis maalidha hoo jettanii sagalee kiyya garuu yani video family waan ta'eef sagalee kiyya kan barbaadetti akkasitti dhagahamu tolchuu dhiyaasuu yani xiqqoo shishee minna qaba namni natti dubbatullee jiru garuu yani jedhamti deega. Kanaaf akkasiin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hundumti keessanuu warreen koomentii jalatti na jajjabeessaa jirtanii viidiyoo mootti fufa jedhesi itti fufee hojjechuudhaaf qophiidhaan isiniin jedha. Kanaaf immoo viidiyoo sana irratti ilaaleedhanii waan hunda isaa kan galakkisee viidiyoo sana jalqabaaf galakkisee ture እና አሲማናን keessan baay'ee namatti tola baay'ee na jajjabeessitanii namni tokkos waa irraa barata jedheedhaan tani waan viidiyoo kana dalaguu barbaade jechuudha. Viidiyoon eegada galakkisee irratti እና wantoota hedduutu jira wanta hin haasa'amne ganaa irratti haasofnaa waliin taane jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni tokko nama tokkorraa waan tokko barachuu danda'a isa jedhamuuf jechaadhaan isiniin jedha malee waa'ee isaa odeessuu ol bahee odeessuu barbaade isiniin jedha isin galee yaada. Ana akkasiidhaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf har'ammoo wanti isiniif qabadhee dhufe wanta achukkaayi ariifachiisaadha. Akkasumaan ta'ee warreen buukii Itoophiyaa International Itoophiyaa baankii daldala Itoophiyaa warri qabdan hani jechuudha. Viidiyoo wayii jira. Viidiyoo sana dursee gadi isiniif dhiyeessaa jechuudha. Yoo inni jedhutti isiniif gasha viidiyoo sana jechuudha. Viidiyoon sun garuu maalidha afaan Amaariffaatiin hojjetame jechuudha. Viidiyoon kun afaan Amaariffaatiin hojjetamu iyyuu malee hana narra gaheera jechuudha. Guyyaa tokko jechuudha. Ani garuu waggaa torbaan dura buukii sana kan hin fayyadamaa ture jechuudha. Buukii daldala Itoophiyaa jechuudha. Addasii buukii kiyyarattis birrii galchees hin beeku. Dhiyoo kana yeroo biyya deemuudhaaf koo biraaziliin akka buukiin sun cufamee ilaala jedhee birrii muraasa wayii birrii xiqqoo birrii basadii moo waan akkasii irratti galchee jechuudha. Kanarraan kan hafe an birrii buukii sanatti fayyadamu jechuudha. Maaliif buukiin daldala Itoophiyaa yani hin beektu akka mangistiiti. Yani yemmuu tokkollee kan mangistii wayii jedhu garuu haalli isaa biyyi keessi nagaa waan hin taane buukiin kun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Kanaaf ani buukii sana fayyadamaa hin jiru jechuudha. Akka carraa ta'ee wantoota hamma isaan dhiifamaa feestaala hin keenya. Wantoonni hamma isaan gadi dhiisan kun viidiyoo sana
ani gaafa sana akka carraa atattama natti ta'ee gaa narri fadhes nama na qoruuf hin se'e malee ani dhuguma akkasitti natti waan jirtu sin seenaan waaquma sana gorsu malee jechuudha. Dhugumaan immoo ani akkaawuntii buukii kan bilbila irratti banamu sana hin beeku natti himne jarreen gaafa buukii baafadhu jechuudha. Kan Oromiyaayyuu jechuudha. Isaan maal jedhan seetanii narratti dawwalaniitu salaamna shunaamna itti haasa'e afaan Amaariffaadhaan buukii kee irrattiin wantoota sirreessinutu jira. Koodii mistira siif buukii kee yeroo paaworbaan maannoo kan bilbilaa faana wal qaxxamsiisan siimii faana jechuun yaani akkam isin jira bilbilaa fi siimii keetii fi buukii kee yeroo wal qaxxamsiisan yookiin wal simachiisan jechuudha. Yeroo sana koodii mistiraatu jira. Koodii mistiraa sana nutti waan haaraa jijjiiraa jirra sirreessaa jirra buukiin keerraa naan jedhan achumaan maal jechuu barbaadanii jedhan immoo akkasiin hangalle dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi akka carraa ta'ee bakkee dhufee mana jiramsaa nyaachaa jiran irratti dawwalanii afaan Amaariffaa haasa'u jechuudha. Achumaan Oromiffaan dandeessuun jedheen nan danda'a jedhee ishiinatti haasa'in jedhe maal taate akkasittiin buukii keessuu sirrachuu barbaada. Kanaaf buukii keessana sirreessuudhaaf lakkoofsa koodii kee sana koodii mistiraa sana nutti wanta sirreessuu nu qabnaa jedhan maal jechuudhaan jedhan achumaan inni na bukkee taa'aa jira waan ta'eef maal jedhachaa jiru jedhe achumaan maanni naan galle wanti isaan jedhan jechuudha. Egaa amma viidiyoo sana dhumarratti isin maxxansu viidiyoo warra Amaaraa afaan Amaariffaatiin hojjetan sana anas akkanatti na mudate jechuudha. Ani garuu yaani zimmuman jedhe yoo inni immoo namatu na qoraa obboloota baay'een qaba waan ta'eef isaanii laata yoo inni ammananii yaani jira miti waan hundumaa akkan jarjaruuf yoo inni jarjarra adda baasuuf laata hin shakkeen ture lakka hattuudha. Ani hin beeku. Achumaan birrii kuma meeqa buukii keerraa qabda ani hin beeku anoon jedhen bilbila kee tachiidhaa jedhan eeyyaniin jedhen tachii yoo ta'e miseejii keessa galiitii hilaali koodii kee nutti misiif sirreessira buukii kee naan jedhan achumaan ani hin beeku jedhen achumaan ispiikarii irra godheen yeroon faana haasa'u jalqabu inni na rukute akkasittiin na dha'ee jechuudha bukkee kiyya taa'ee jira maal siin jechaa yeroo hin beeku waan sanaa galaa hin jiru. Garuu baradheera yoo waan na barbaachisa mana baankiitti na barbaachisa jira yoo ta'e baankiin natti dhiyoo jira Oromiyaa baankiin fayyadamaan daldala baankii Itoophiyaa iddoo baasee tureera garuu itti fayyadamaa hin jiru. Kanaaf baankiin safara kiyya jira rakkoo qabu dhaqeen gaafadheen sirreessifachuu hin danda'an jedhe jarreenii jechuudha. Ani garuu namatu na qoran se'e malee hattuudha seenan lakkaa isaan hattuudha. Viidiyoo TikTok irraa fide kana na yaadachiisan jechuudha waan inni dabarsiisan jechuudha. Isa siniif hin maxxansa. Garuu obboloonni kiyya maatii keessan ta'e buukiin keessan nama harka jiru birrii ilaalanidha kan namarratti dawwalan baay'ina birrii ilaalanidha. Warri mana baankii keessa hojjetu ta'uu danda'a malee namni biraa lakkoofsa namaa isaa fide seexana namaa raabsa isaa fidee tokko akkasitti nama qora. Warreen buukiin keessa maatii harka jiru lakkoofsa mistira buukii sana abbaan kamiyyoo itti dawwalan akka ittiin himu yoo manni baankiitu nu erge mana baankii irraa sirreessina jedhan jechaan hani fayyadame sana an beekee tonte waaquma na gorse dhugaa waaqayyoon isiniin jedha beekee tonte baankii minatti dhiyoo jira deemee laalchifachuu nan danda'an jedhe amma kasaati namni sa'aatii 9 irratti waan na barbaachisu ta'e dhaqee mana baankii gaafadhaan jedhe malee inni mun beeku jedhe ciruma immoo hin beeku hin qabanni jechuudha. Lakkoofsa isaas lakkoofsa mistiraa sana hin qabanne waan ta'eef hin beeku jedhe birrii meeqa buukii irraa qabdaa naan jedhe 50,000 100 maanniin jedhee nanchumane biyya keessa turte biyya keessa turreen reefu dhufee waa'ee buukii naamne ani fayyadama isaas hin beeku garuu buukii baafachuu baafadheera waan natti manis hin qabu jedheen 50,000 ta'a jedhe achumaan hin maal jechuu barbaadde hin beeku ta'us danda'a ta'uu dhiisuus danda'an jedheen achumaan lakkoofsa kee nutti kasiif sirreessinaan sirreessisiisu mana baankii dhaqee hin beeku waan ta'eef dhaqee mana baankii dhaqee waan na barbaachisu gaafadhee sirreeffadhaan jedheen jechuudha ani achumaan bilbila isaa darbiin godheen irratti cufe. Bilbila sana irratti cufaan hana mataa kiyya jechuudha dhugaa waaqayyoo dubbachuuf achumaan narri fadheen isaanii maanni situn ijoollee na qorsiisamu jedheen egaa jira miti egaa yaani wanti ta'u hin jirani sitti ijoollee na qorsiisamu inni maal jettee mucaan isheen kun maal odeessitaa tun akkanatti guuttee nama baay'ee akkanatti gadi gochaa jirti ati garuu ituma nan sibira jiraachuu baadhees lakkoofsa kee kanaan beeku jechuun kee yoo inni immoo deemin ofii kiyya sirreessifadha jechuun kee sirrii ture. Itoo waan lakkoofsa sana beekteetiis yoo inni immoo hittimte birrii buukii keera jiru mulciisaa sirraa fudhatu naan jedhe. Innaa kanaaf obbolootan kiyya dhaamsanan isinii dhaamu obbolootan buukii harkaa qabdanitti dawwalaati baay'atee jira waan anna akkanaa jechuudha. Isaanitti dawwalaati yoo namni kamillee teleedha yoo inni immoo mana baankiitii isinii dawwallaa
lakkoofsa misxira koodii keessanii nutti himaa isiniif sirreessina waan sirreessinu jira yoo isiniin jedhe lakkinuu mana baankii deemnee sirreessisiifannaa dhimma nurraa barbaachisu malee bilbilaadhaan inni jedhanii akka deebisanii jechuudha. Obbolootaan kiyya akka saaraa keessa galtu jechuudha. Dhugaa waaqayyoon isin jedha isa qabuun isa hin qabne jechaan jira namu hattuun baay'ee babal'attee jirti. Kanaaf akkana isiniin jedha yaani goottaa misiraan afaan bu'aa misaa hojjechaa jira isiniin jedha obbolootaan kiyya. Kanaaf yaani akkuma isiniin jedhe waan kanarraa waan xiqqoo barattu jedheen yaa mudannoo namaa toon ta'in mudannoo hana mataa kiyya na mudate isinitti me jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi yaa sanaan waraabuudhaa ga'een yaani misaan nyaachaa jira tiyyaanne malee itoon hattuuttis beekee waraabuu hin danda'an ture sagaleen isa afaan haasa'ee jechuudha. Viidiyoo akkas jechuun ani ofii kiyyaa viidiyoo ta'e namicha sagalee isaa isin waraabuu hin danda'an ture jechuudha. Garuu tiyyaanne anattuudha isin meebii obbolaa kiyyaan na qora yoo waan tokko jedhee yaade. Kanaaf immoo amma viidiyoo tokko galgala kaleessa TikTok irratti argee yeroo jedhu lakkaawwan akkanaa babbal'atee rammaafanii hordoftoota kiyyaan hin geenye namni tokko wanta tokko dhaga'ee namni itti fayyadamu baatus miidhaa nama sanaa akka miidhaa keessa yoo miidhaa namoota waan hin barbaanneef dubbachuu dhufeen isiniin jedha obbolootaan kiyyaa. Kanaaf dhiifama. Kanaaf akkana isiniin jedha koottaa immoo waxiisoon dheetuun saazannaan isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Isiniin jaalladhaa isiniin kabajaa. Shaaloom nagaa fi ayyaanni araara waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obbolootaan kiyya laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Eebbifama. ከንግድ ባንክ ነው ያልከኝ? ሙሉ ቁጥ ምን ልታስተካክሉ ነው? እዚህ ጋር የመረጃ ኦዲት ለማስተካከል እየሞከርን ስለሆነ መረጃዎች እንዳይዛቡ ሰርቨሮች አፕዴት እያደረግን ስለሆነ የአካውንት ቁጥሮችን የፈለግነው ሰርቨር አፕዴት እያደረጋችሁ ስለሆነ ሰርቨር እያስተካከልን ስለሆነ መረጃ ከአንድ ሰርቨር ወደ ሌላ ሰርቨር አፕዴት እያደረግን ስለሆነ ወደ አዲስ ወደ መጣ ሰርቨር ያው ቁጥሮች እንዳይሳሳት ያው እዚህ ጋር ልንመዘግበው ነው። ኦኬ ግን እኮ ዛሬ ቅዳሜ ነው ቀኑ። አሁን እኮ ሰዓትም በዚህ ሰዓትም እኮ አይሰራም እንዴ? በዚህ ሰዓት ደውሉ ቻላችሁ? ይሄ ከዋናው ግን ንግድ ባንክ ነው ያኔ መቤት ከዋናው ቅርንጫፍ ነው። እኛ የኮምፒውተርና የመረጃ ሰራተኞች ነን። የክፍያ ማዕከል ሰራተኞች አይደለንም። የክፍያ ማዕከል ሰራተኞች ናቸው እስካሁን ሰዓት ድረስ የማይሰሩት እንጂ እናንተ ትሰራላችሁ። እኛ እየሰራን ነው መቤት። ኦኬ ስለዚህ አሁን በሰጠኝ መረጃ መሰረት ምክንያቱም እኛ ከመንግስትም እንደዚህ አይነት ችግሮች እየተፈጠሩ ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብን ሜሴጅም ቴክስት በየጊዜው እየደረሰን ስለሆነ አሁን ያልከኝ ነገር ትክክለኛነቱን ሰኞ ዕለት አጣርቼ መስጠት ያለብኝን መረጃ ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ቀን ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። ፈልጌ ነበር የደወልኩት አባ አሁን ልክ 12 ሰዓት ከ26 ደቂቃ ላይ ስልክ ተደውሎልኝ ነበርና ከንግድ ባንክ ነው የደወልነው ብለውኝ ስሜን ከናባት ከጠሩ በኋላ የንግድ ባንክ አካውንት ነምበርሽን እንድትነግሪኝ ነው እና ሰርቨር እያስተካከልን ስለሆነ ምናምን አሉ። እኔ ደግሞ ከሰዓቱም አንፃር ቅዳሜ ነው ከሰዓቱም አንፃር ከምንም ሳይ አንዳንድ ማስጠንቀቂያ ንግድ ባንክም እየላከ ስለነበረ ከዛ አንፃር በሆነ ነገር ጥርጣሬው ስላለው ነው መረጃ ለማግኘት የደወልኩት። የእርሶን አካውንት ለብቻ ሰርቨር ምንም አያስፈልገውም ደንበኛችን አጭበርባሪ ካልሆኑ በስተቀር እሺ የእርሶን አካውንት ለብቻ የሚጠይቁበት ምክንያት ምንም የለም። ለሰርቨር ጉዳይ እና አጭበርባሪዎች ነው የሚሆኑት በተለያየ መንገድ ራሳቸውን እየቀየሩ ጥያቄ እያበዙ እነሱ ናቸው የሚሆኑት። ግን ስልክ የተደወለበትን ስልክ እስኪ እስኪ 09 40 13 39 25 ሞባይል ባንኪንግ ግን እንዲጠቀሙ አላደረጉም አይደለ? አላደረጉም አላሉኝም። በቃ ሻጅ ወደ ባል ነው የሚሆኑት 0940 13 39 25 አዎ ምንም በሞባይል ስልክማ እንደውልም ከቢሮ አዎ የፉቱን ቅርንጫፍ የቢሮ ስልክ ስላለው እና ደግሞ ምንም እንኳን ማያነሳ ሰርቨር ያስተካክሉበት ምክንያት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሰርቨር በካሴንተር ነው እንጂ ቅርንጫፍ ላይ አይደለም። እሺ